السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ورين بيا كيسان جدو أما تكو تركان فني بحر قمتي ورنير بحر قم جرتن لمي قماتش جدو را قلتني قمتي وان سلاموتمان وفيساتي وجتشو قبو وان سلاموتمان وفيساتي أكموتماتي أمتكونون سوقب يوكاني سمو بيلا نياتي سيد دارا كني دارا باسو قبو سلا ورّا جبرتها جبرين كفلا ما في جرو جبري أمني هواسني طرور فتى كونهم فتى جبري كفلا جرو راتا وسما إيجامو إسين كنين بيا على قافة درانو غرغرة جنين إرجع للبوك سنبافردا لبوك سنبافردا جنين إسين إرجعني رورو جدا isinis roorroomatu biyya keessaa baasee dhugumatti warri hawaasni biyya alaa jirtan nam tokko kan gammachuun qabneen arge maaliif jennaan biyyi kun kooti jettanii achitti waan qabdanu usilaa ittiin ijaarratanii ittiin qubataa fakkaatanii jiraatan jirtanu argaa jirra akkasuma wajjin lammii keessan bira dhaabbachuudhaaf jetta kanneen keessatti ijaarsa manarratti taargeetti gootanii akkasumas beelaa hawaasa keenya naannoo adda addaa buqqaa hawaasa keenya irratti hojjetaa jirtan hundi keessanuu jazaa keessa rabbiin biraa warra argatan rabbisna godhu keessatti warri diaspora jalqabarratti yaa'u akkuma beekamu warreen mana laga xaafootti ijaara jirtan akkasumas kanneen bushooftuu adde gannata abdallaa biratti ijaaraa jirtan hundi keessanii ergaan keessan akka gaariitti deemuu jalqabee jira yeroo ammaa kana keessa ergaa nu ga'e keessa fakkeenyaaf akka dargaggoo magaalaa Jimmaa dargaggoo naannoo Jimmaa kanneen magaalaa gaatiraa magaalaa xiqqoo keessatti argamtan wal funaantanii dargaggummaan gabaabaan tokko qarshii 350 qarshiin keessan hojiirra oolee agreementii yedduu kana adde gannat abdallaati wajjiniin wal mallatteessuuf deemaa jira inshallah ergaa keessan gabaabduutti isin dhaqqabaa akkasumas warra beelaa gargaaruudhaaf hoolaandirraa qarshii 402 fi qarshii meeqa irra gubbaa jiru wajjiniin nutti ergitan sun horiin keessan sun koree warra baaleetii wajjiniin haasa'amee manguddoota baalee ulamoota baaleetii wajjin akka beelaa sana nu dhaqqabu godhamuutti jira akkasumas qaama mootummaas dhayinii haasofsiifne isinuu hawaasni keenya kana gargaare isinuu maal hojjechuudhaa deemtan jennee qaama mootummaallee haasofsiifne waan isaan nu deebisanis inshallah gara fuulduraatti kan isiniin harrumayyuu walgahiirraa dhufaa jira waan ta'eef waan kana ilaallachise akkasumas مسجد ابن عباس مقالة تورنتو كيسا مسجد ابن عباس كان درتان إساني عبد الصمد جندي جد منورا قرشي كما إبلا ما في سديتا ما في قرشي إبشن منا كيسن منا حواسني كينيا nuti gaaddisa jala teenyee hawaasni keenya moolakkisaa mattuma jettanii of qabdanii gareedhaan wal gurmeessitanii wal irkaafotanii ergitan hojiirra isinii oolee yeroo ammaa kana keessa alhamdulillahi rabbil alamin to'annaa nama biraatii wajjiniin nama biraatiin osoo hin ta'in to'annaa qaamni mootummaa osoo hin ta'in to'annuma keessan ana
Bojamal Aliyi Kaamil Shamsu akkasumas Haydar Kadri fi Sufyaan Usmaanii wajjiniin to'annaa keenya jalatti guyyaa guyyaadhaan horiin keessan galu kan akkaawuntii keenya irratti nama hadiyyaa biyya keessaa lee dhufee nu ga'u hundi isaatu kan biyya alaatii dhufee nu ga'u hundi isaatuyyuu to'annaadhaan listiidhaan qabamee akkasittiin hojiirra isinii oolaa kan beelaa gama beelaatti gara fuulduraatti garuu kallattiidhaan kan warra misooma manaatis achuma irratti akka inni galu goona gara fuulduraatti kan warra beela'aatis kallattiidhaan akkuma warra jara beelaa irratti golee jennaan daayirektii akkuma jiruun horiin keessan jara kana isinii dhaqqabu goona akkasumas South Africa irraa qarshii 50,000 warri gumaacha manaatiif kennitan nu dhaqqabee jira akkasumas obbo Umarii fi haadha manaa isaanii Rumiyaa Umar dhuunfaa isaaniitti namni lama ta'ee haadha manaaf abbaan manaa kuni wallahi alhamdulillahi rabbil alamin lammiitu lammiif dhiigaa dhugumatti namni waan qaburraa waan hin qabne farraa faa warra walii kennu agarra biyya keenya keessatti waan hin qabne namni namaaf hin kennaa yoo sin jettani jenna deebiin keenya maali yoo jettan wallahi waan hojjettu dhabdee dullattiin tokko magaalaa Harargee kana keessa qoraan dhayxee baadiyyaa dhayxee funaantee bakka lammiin keenya buqqa'ee jirutti qoraan duudatti baattee fi geessiti yoo waan hawaasa kiyyaa kennu dhabe qoraan isaan bobeeffatan hun geessaaf jette subhaanallah waan akkasiifaa nama walii godhu agarre akkasumas gaaddisa lammii ijoolleen garee Neezerlaandii ijoolleen gaaddisa lammii obbo kan Roomiyaatii fi haadha manaa isaanii amma qarshii 100 dhuunfaa isaaniitti gumaachanii qarshiin 100 mana lama fayyaa isaa ijaara amma of qabee warri ijaaraa jirus immoo lammiidha irra caalaan ormattiin kennine nuti lammiitti kennine warra saba isaatiif dhiibutti kennine agreementiin akkuma isin walii mallatteessineeti walii galtee walii mallatteessineeti of qabee mana lama nu ijaaraa jira mana lama nama lama taatanii isaayyuu nama tokko malee isin nama lama miti sombumatu lamaa fi afuura lamaan nama tokko afuura tokko nama lubbuun lama ta'ee ofii isaatii mana tokko wajjiniin ijaaraa jirutu qarshii 100 nu gumaache jennaan kumni dabban isaanii hayyee maalayyaa namni tokko qarshii 50 yoo ofirra qabe biyya keessa hawaasa keenya kana hin qubsiisa yeroo ammaa kana keessa rakkoo jirru qaama mootummaa keessaa isa dhageenyu waan ajaa'iba manni gandaatu mana 103 jira manni 103 garee mootummaatiin qabame harka jira waan ta'eef hawaasni keenya inni kaan bakkee rafa anuu walaloo tokko barreessaan jira yoo rabbina gargaare walaloon kiyya sun yeroo dhiyootti magaalaarra isin irratti gadhiifama maal jedha kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa akkuma jedhamu inni kaan mana sobii ijaarratee mana gandaatis harkatti qabatee jira keenya garuu hawaasni laastika ofirra qabee jala bulu dhaba utuu qabuu dhabe malee dhabeetii miti inshallah gara fuulduraatti immoo akka dukkanaa ittiin iftu hinafu hinuma bari'a jenna ijoollee keenya garee gaaddisa lammii jedhu gaaddisa lammii Oromoo jedhamu Neezerlaandii irraa qarshii 209 750 qarshii 29 dhiifama naafa sirraa'u qarshii 29 750 warreen mana jaarsaati gargaarsi kun marti warra biyya keessaas ta'a warra biyya alaas jalqabaa jettanii hundi keessan nu beeksiftaniitu jalqaba qarshiin 29 silaa akka gareetti hin qabduu fi malee silaa ijoolleen keenya qophaansi dhuunfaansi mana tokko akkuma aadde Rumiyaadhaa fi obbo Umar mana tokko hinuma ijaartii fi silaa hin qabduu fi malee hawaasni keenya immoo hammuma isin gootan kana yoo silaa godhe yawwana hawaasa keenya kana bakkeedhaan nu magalchina qarshii mootummaa hoo eessa dhaqee inni jedhamu irratti hojjetamaa jira keessatti warra daangaatii wal qabatee warra beelaatii wal qabatee qaama mootummaas garseessisaan jiru nuti guyyaa hunda ulaa balbala irra jalaarra jirra ulaa balbala mootummaa irra jirra yeroo ammaa kana keessa maaliif numa kanaayyuu dhuunfaadhumatti asiifachii wallahi dheengadda yoo dhugaa feetan ummata qarshii 133 nutti ergateetu turan Jarmannatti fakkaatu listi isaanii amma Afrikaan qabu kan jiraatu mallaqi isaanii minaan FSR 7 ni liqeeffanne keessatti ummata jiizaan irraa immoo qarshii 168 kan nutti ergitan Kuwait irraa qarshii 125 akkasumas immoo garee ijoollee Makkaa qarshii 188 kan warra beela'eetiin nutti ergitan midhaan kun makiinaa 7 namaan bitu innumti kun kan itti liqeeffannee dhayne amma yuliqiin hangi gabaabaan tokko sheeyinii dudubbeedha na waraabaa jiru kun quba qaba nu keenya kun dhuunfaatti hamma warra gargaarsi amma booda dhufe kun gargaarsa booda dhufe irra oola malee isa gaafa duraa sana miti kan inni kaffalu garuu warra qarshii jiizaan irraa 68 fi akkasumas 25 Kuwait akkasumas 88
dhuunfaattis immoo warri waa xixiqqoo ergataa jirtanuu beela'aa jirtanii immoo liistiitti baanee isin beeksifna inshaallah yoo rabbi jedhee hundi keessanuu gargaarsi kun jalqabaa lammiif inni jedhu sun itti fufee mana isaanii kanas inuma jaarra beeznillaa itti galchuudhaa teenya amma jalqabamuudhaaf deema yoo rabbi jedhe lammiin keenya itti galu yeroo ammaa kana keessaa yeroo gabaabduu booda akkan har'a guyyaa irraa ganamaa waajjira dhimma magaalaa Oromiyaa itti gaafatamaa dhaqee haasofsiisee dhufetti nama 28 qubsiisuudhaaf reedii gooneerra manni sun nuuf xumuramu waan tokko waan nuun xumuramin jedhee waan nu agarsiisee qaba yeroo gabaabduu keessa ixaa buufatanii itti galuu abshiraa hammasitti eega kana hundanuu beela'an hammi isaan amma booda beela'anu gabaabaadha lammiif isa jedhu immoo ummanni hamma qabu afaan kaa'aa jira akkasuma rakkataa nuuf turanuu naan jedhani egaa hawaasa keenya galatoomaa gargaarsi keessan keenya kun lammaffaadha ergaan hin maayirratti dabarfadhu manni ijaaramaa magaalaa Finfinnee irratti ijaaramaa jiruuf manni naannoo biraatti ijaaramu tokko miti. Kan naannoo biraatti ijaaramu kan magaalaa Finfinnee osoo hin hojjetinuu namichi sun hojjetaadha kana beeka. Osuma hin hojjetin akkuma kanaan taa'e mana isaa kana yoo kireeffate maallaqa guddaatti kireeffata. Utuma kireeffateefu amma naannoo baadiyyaa keessatti warra hin ijaarre jedhutu jiru gariin tokko akkan dhagahutti. Naannoo Finfinnee kana waa hedduudhaaf barbaanna. Tokkoffaa nutu lakkoofsa uummata keenyaatu naannoo Finfinnee kana keessaa dhabamaa jira. Rabbiin chaansii godhee hiree godhee jennaan hawaasa keenya sanuu hawaasa silaatti haajomnu ofii keenya silaa kadhanneetti hawaasa kanatti galfachuun magaalaa Finfinnee keessa qubsiisuu sagantaan jedhu sun akka naannoo biraatti isinitti hin fakkaatin hawaasa keenya warri daawwattoota keenya hundi keessanuyyuu Finfinneetti galuunii fi naannoo biraatti qubsiisuu qofaa miti qubsiisuu keessa wayitu jira. Maaltu jira? Magaalaa biyya kee keessatti ati xiqqaattee jiraachuun biyya kee keessatti horiin gadaanaadha qabeenyaan gadaanaadha manaan keessan jirtu maaliinuu keessan jirtu eega keessan jiraanne hin jirru haa jiraannu sababa ta'eef hawaasni keenya kana hubatee naannoo biraatti ijaaranii qubsiisuuniif naannoo biraatti magaalaa Finfinneetti ijaaranii qubsiisuun fardaa fi lafa walitti hin dhufu naannoo kanatti yoo qubate hojii argachuudhaaf hireensaa banaadha naannoo magaalaa Finfinneetti yoo qubate waa hedduudhaaf isaa banaadha lakkoofsa uummata keenyaallee ol fuudha namni hadha isin qubsiiftan waggaa 20 booda abbaa ilmaan afuriiti kana beeka namni isaayyuu sanaa oluyyuu ta'uu mala beek ilmaan afur waggaa 20 booda ni qabaanna jechuudha magaalaa kana keessaa kana itti yaada akkasumas uummanni kun mana qofaa miti kan inni jiraatu bakka itti salaatu haajoma uummanni kun mana barnootaa haajoma uummanni kun haakima haajoma uummanni kun baabura waatti daakkatu haajoma kana wajjiniin immoo akkuma wama jiru hunda beeyneedhaaf hunda naasofnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hmm.